Biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine. Sheekonni keenya ulamaa'in keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaa dhaabba faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuftan. Har'a garuu wanni kana bootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali kaja bootaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya ifiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhuftanii isin gad naquudhaaf. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amas 3 taa'eetiin itti qophaa'e. Biloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. An abbaan keenan dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyummaatu si nyaata harka biraatiin hundee harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power angoota qabanneen beenu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyyaa kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti